Akkuma beekamu yeroo baay'ee wantoota ani itti fayyadamus ta'e gaafan viidiyoo waraabu viidiyoo gubbaarratti wanti isin argitan waan ani itti fayyadamaa jiru sun ana baay'ee na fayyadee rifeensa koosbilee haala bareedaa ta'e rifeensa baay'ee of jaallataa fi miidhagaa ta'e anis immoo isaa miira ifaa yookaan immoo fuula gammachuudhaan akka inni itti fayyadamaa jiru isin iyyuu ilaaltanii waa tokko fuula koorraati akkasiin hubattan yookaan immoo fiizikaalii korraa waa hubattu jedhee yaada. Anis maaliif haala kanaatiin bifa kanaatiin itti fayyadamee hin ilaalu wanti kun dhugaamoo soba jettanii sammuu keessatti yaaddanii hin beektanii isa keessaa har'a kireemii baay'ee jaalladhu. Kireemii viitaaminoota hedduu of keessaa qabu kan rifeensaaf fayyadanii as kanatti wanta goyoosni caqasee warri rifeensa jajjabaata baay'ee nama rakkisuu rifeensa yabbuu qabdan kan hin filamne rifeensa ciccitu rifeensa buqqa'u rifeensa adda gubbaatiin dhumee fi kanneen kana fakkaatan warri rakkina rifeensaa qabdan yoo jiraatanii bilis viidiyoo kana haga xumuraatti xumuruu yaala. Abbaatu maraa jette jedhanii bofti maaksamoo tirati maal akka ta'e hin beeku. Carraan kun kan keessan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u andeebee dhufeera. Isinis warri faamilii koo taatan baga nagaan dhuftanii haaraa taatanii warri dhuftan sabiskiraayib gochuu miseensa chaanaala kanaa ta'a. Viidiyoon kun laayikii barbaada. Isin maal jettu please laayik sheer gochuu asabas taayitii keessan yaada keessan babbareedaa sanaa fi koomentii keessan muuxannoo mudannoo keessan walii keessaniifis ta'e anaafis koomentii irratti barreessuudhaan na wajjin turaa gara viidiyoo kootti isin deebi'u. Akkuma argitan amma rifeensa koo miicuuf qophii xumuriitiin jira. Jalqaba irratti kanan fayyadame roosmerii ooyiliidha. Roosmerii ooyilii akkamittiin qopheessite kan jedhu warri haaraa taatan viidiyoo gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Hedduu isaarra deddeebiin hojjedheera. Akkasuma warri immoo irratti utanii dabarsa yoo jiraattan akkasiniif galutti viidiyoo haga xumuraatti daawwachuu dandeessu. Yoo isin fayyade warri itti fayyadamuu barbaadani haala kanaatiin lallaafisee jira jechuudha. Rifeensi koo kuni ooyilii roosmerii ooyiliidha kan itti fayyadame. Daqiiqaa 40 ofirra tursee daqiiqaa 40 booda amma miicuu fi shinti beetii keessan jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Isinis immoo akka kanaatti fayyadamtanii wanta argadhe kana argachuu wanti isin daangessu hin jiru. Carraan kun kanuma keessanii jechuudha. Abbaan na fayyadeedhe. Itti fayyadamuu dandeessu bilis obsaan akka xumuraatti viidiyoo caqasa. Yeroo baay'ee gaaffii na gaafattanii viidiyoo keessatti wanta hin dubbanne wanti ani hojjen irratti otoo dubbattanii baay'ee natti tola. Anallee deebisuuf natti salphataa isiniin jedheen ture. Akkuma argaa jirtanii bakka kanatti xumuree jira jechuudha. Amma shaambootti dibuu fi shaamboon kun yeroo baay'ee deddeebiitiin dubbadhe hojjedheera. Forforii nu rakkisaa jira bilis warri jettan. Bilis isinillee viidiyoo haga xumuraatti xumuruudhaan wanta achi keessatti itti fayyadamaa jiru isinillee itti fayyadamaa isiniin ja'a. Kuni shaamboo shaawulderiitii loomirraa kan hojjetamedha. Forforiidhaa fi baay'ee tokko gaariidha. Ani forforii hedduu sanan qaban ture amma garuu hin qabu galata waaqayyoo shaamboo kanatti hin fayyadama darbee jechuudha. Takka taataayee sun taane darbeen itti fayyadama. Akkasumallee rifeensa keessan gaafa filattan filaa rifeensa keessan ittiin filtanii qulqulleessitanii yookaan miiccanii gochitanii bishaan sarraa gochitanii kaawwachuu qabdu. Maaliif yoo rifeensa keessan miiccan filaan hin miiccamu yoo ta'e wanti filaa keessa jiru gara rifeensa keessanitti waan seenuuf inni sun immoo forforiif isin saaxila. Bakka kanatti immoo isaa rifeensa keessan gaafa miiccan yookaan gaafa massaajii gootanii qeensaan otoo hin taane fuuldura harka keessaniitiin jechuudha. Bakka lallaafuun maaliif qeensa dheeraallee yoo qabaatan rifeensa keessan qabachuu danda'a. Akkasumallee qeensaanii mataa ofii hoquu jechuun gaarii miti. Kanaaf of eeggannootiin massaajii yookiin immoo akkasitti miicuu dandeessu. Bakka kanarratti ani miicee xumuree jira. Miicee xumuree haala kanaatiin xumuree jira jechuudha. Kana fakkaata. Amma kana shinti beetii keessaa fi qophii xumureetiin jira. Eessatti gara kireemichaatti darbuu fi kireemicha isaa bitteessaa orderii gootechuun keessan hin oolle. Warri suuqii deemtan suuqirraa bitachuu dandeessu. Warri suuqii hin deemne googilii amaazonii fi akkasumallee nuuni bakka inni irraa bitee kanarraatti order godhachuu dandeessu. Biyya bakka teessan mana teessanitti isinii dhufuu danda'a. Kireemichi bifoota hedduu of keessaa qaba yookaan immoo kalarii hedduu qaba jechuudha. Diimaa kanan jaalladha. Isinis kan isiniif ta'e filattanii bitachuu dandeessu. Keessattuu faamilii koo warri karaa tiktookiidhaan dhuftan shoortii viidiyoo tiktook irratti hedduu isaa hojjedheera waa'ee kireemii kana. Kireemichi kireemii baay'ee jaallatamaa viitaaminoota baay'ee of keessaa qaba isiniin jedheera. Amma kana banuuf hin jiraachuudha. Maqaan isaa iskaalaa kireemii jedhama. Iskaalaa kireemii
akkuma orderii godhetti jira ture irratti fayyadamuuf hin bane. Kireemii kana kanaan dura itti fayyadamaa ture garuu jidduutti kaatii godheen ture yookaan immoo kuteen nan dhaabe jechuudha. Maaliif xiqqoo ishee yeroo barbaadu yeroo itti fayyadamtanii seera qabeessaan itti fayyadamuu yeroo itti kennitanii itti fayyadamuu waan qabdaniif isinillee haala kanaan itti fayyadamaa. Akkuma argaa jirtan bakka kanatti maankaatiin qadaaddisaa irratti baafadheen jira jechuudhaan kan itti fayyadamu. Harkaan seenuu qabdan yookaan harkaan qabuun qabdanii kan qodaa guddaa keessa jiru dirqama maankaatiin achi keessa baafachuu qabdu. Sababni isaa qilleensi yoo gale yookaan harkaan yoo tuttuqame gaarii miti jechuudha. Kireemichi of eeggannoo barbaada. Amma kunoo itti fayyadamuu fi sadarkaa kanarra gaheetiin jira. Na wajjin jirtu miti laayikii sabiskiraayib gochaa dhaggeeffachaa jirtu dheetii yaada. Rifeensi koo amma bakka kanatti bishaan qaba. Bishaan isaa xiqqoo fooxaatiin raagossa. Haaluma kanaatiin jechuudha. Yoo haasaan kun sinii galuu baate walii keessaniif illee sheeraati. Yoo maal jechaa jirti miinaaf ibsii jechuu dandeessu. Yookaan immoo ilaaltanillee akkasumatti dhaga'uurra ilaaluutiin illee itti fayyadamuu dandeessu. Yoo immoo ilaaluu dhiistaniyyuu dhaga'uutiin itti fayyadamuu dandeessu. Carraa sadiitu jira jechuudha warri itti fayyadamuu barbaaddan. Amma kun akkuma argaatii jirtanii rifeensi koo bishaan qaba. Bishaan isaa keessaatii hin dhumne maaliif akkasittiin barbaade waan ta'eef siniifis kun akkasumatti isin kan itti fayyadamtanii haala kanaatiin jechuudha. Akkuma isiniin jedhee rifeensa jajjabaatu ni laaffisa. Rifeensa dheerachuu diduu viitaaminii baay'ee of keessaa qaba guutummaa guutuutti. Rakkoo rifeensi qabu waanuma kamiifuu kan fayyadu viitaaminii hedduutiin kireemii badhaadhe jechuudha. Fooliin isaallee baay'ee namatti tola. Baay'ee urgaa. Akkuma isiniin jedhe maankaatiin achi keessaa baafa'ee qadaaddisaa irratti hidhadheen jira. Jalqaba irratti qibaatii kana fayyadamu maaliif akka hin goggonneef rifeensi koo booda. Qibaatichi qibaatii qullubbii adii fasaashii isaati. Isinillee kan isin bira jiru itti fayyadamuu dandeessu. Gaayis seera qabeessaan pilees caqasaatti itti fayyadama. Isin fayyada. Yeroo isin gaaffii keessan pilees maal gochuun qabaa rifeensi koo baay'ee na jalaa miidhamaa jira jettan isa beekuu fi baay'ee salphaadha. Isa hin beekneef immoo hin rakkisa waan ta'eef akka garaa koo fi akkan itti fayyadamaa jiru kanatti isin seera qabeessaan na caqastanii na hordoftanii itti fayyadamtanii baay'een jaalladha. Bakki isin jirtanitti immoo isin qaqqabsiisuu hin danda'u. Karaatu fagaate waan ta'eef pilees viidiyoo seeraan caqasuudhaan itti fayyadama. Baay'ee nama marartu isiniin daawwattu tokko. Kun akkuma argaa jirtanii rifeensa ni marmarallee yookaan kerlii godha yookaan immoo firiizii isa jedhamu jechuudha. Firiizii kana haala kamiin akka hojjetamu yookaan immoo karaa meeqaan akka hojjetamu viidiyoo biraatiin illee isinii deebi'eetiin dhufa. Har'a garuu karaa lamaan isinitti agarsiisa. Tokkoffaa qubaan akkamitti akka firiizii godhatanii. Qubaan akkamittiin akka firiizii godhatan kun haala kanaatiin qubaatiin jechuudha. Keessatti warri rifeensa gabaabaa qabdan firiiziin akkasii baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Isinoo beektu mitiire kun haala kanaatiin firiizii godhachuu dandeessu. Quba keessaniin jechuudha. Kan biraa iskiriptoon illee ni ta'a, filaan illee ni ta'a. Kanneen biroo immoo viidiyoo biraatiin isinii fida. Har'a kana mala kiteen beeku baay'ee natti qorraa xiqqoo natti tolaa miti. Kunoo kana fakkaata jechuudha dhumni isaa. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf. Mana barumsaa deemuu, biiroo deemuu, konsartii deemuu, sargii deemuu, eessa deemuu barbaaddu? Bakka isin deemuu barbaaddaniidhaaf kireemii kanatti fayyadamtan taana baay'ee tokko bareeda dhugaa dubbachuuf. Amma guyyaa 3-4tti martanii akkasittiin kaawwachuu dandeessu. Garuu galgala dirqama rifeensa keessanitti shaashii hidhachuu qabu. Shaashiin dirqama jechuudha. Maaliif rifeensi miidhama waan ta'eef gaafa raafnu rifeensa keenya too shaashiitti hidhatiin kan raafnu yoo ta'e sirrii miti. Ani shaashii malee raafu hirribni nan qabu gaa dubbachuuf. Hirribni nan qabu maaliif itti baree waan hin jiruuf jechuudha. Jabeessanii tontanii labitti gootu shaashii. Akka raambuuneetti akka rifeensan kukkunneetti. So guys, akkuma argaa jirtanii baay'ee jaallachaa baay'ee itti gammadaa jirtu. Laayikii sheerii gochaa jirtu jedheen isin eegaa jira. Jalqaba akkuma isiniin jee qubaan isinitti agarsiise. Amma immoo filaatiin illee haala kanaatiin kireemicha ofii masaa mara. Isin hin sodaatiin hin shakkina. Kireemicha hojiin isaa tokkoffaan isa kanadha iyyuu. Kunoo kana fakkaata.
kana fakkaata haalaa fi bifa kanaatiin jechuudha kan isinitti fayyadamta. Keessattuu warri rifeensa gabaabaa qabdan keessattuu jechuudha warri rifeensa gabaabaa qabdan firiizii hojjetachuuf baay'ee tokko. Rifeensi dheeraan nama rakkisa xiqqoo ani waan hin argee fi akkasumallee yeroo nama jalaa fixa yeroo baay'ee nama jalaa fixa. Kireemii kanarra caalaasaa kan inni itti fayyadamuusaa dhiisuu sababa yeroo hin qabneefi. Hin beektometti reeqimamoonni mana madaamii keessa ammallee faayidaa sararee kan isinitti immoo barbaaddan rifeensa beebii heeriin keessan kan sin jalaa miidhamee adda gobbaarraan kan filamuu didu jajjabaatu kan ciccitu kan buqqa'u rakkoo maalii qabdu dhimma rifeensa keessanii wal qabate. Isa kanaaf faayidaa guddaa qaba. Akkasumallee biliis waan itti fayyadamtan seera qabeessaan itti fayyadama. Saantima keessan qusachuu yaala gaayis. Waanuma isinitti dhufe hunda kana bituu sana bituu otoo hin taane wanta akka bittan wanti sun maaliif akka fayyadutu addan baafatiin gara biraatti hin ce'ina. Kuni qodaansa baay'ee guddaa waan ta'eef biyyaansi yoo xiqqaate waggaa tokko ol isin ga'a. Waggaa tokko ol jechuudha maaliif baay'ee itti fayyadamtan xiqqoo waan ta'eef. Kana fakkaataa dhumni isaa baay'ee bareeda. Akkuma isinin jedhe galgaladhaan natti qorree jira viidiyoo kaat godheeni. Yeroo itti aanu garuu akkaataatti firiizii hojjetatan illee waa'ee kireemii kana wal qabsiisee deebi'eetiin dhufa. Haga ammaatti viidiyoon ani qabadhee dhufe kana fakkaata. Erga haala kanaan xumurtanii booda rifeensa keessan dhumarratti wayi fooxaatiin gossitu wayi immoo istiishwaariitiin gossitu. Ani fooxaatiin gossee kana fakkaata ergan xumuree booda fooxaatiin gossee jechuudha. Wani istiishwaariitiin otoo gossitanii garuu baay'ee bareeda. Ani garuu galgala waan ta'eef akkasumallee utaalloon na qabu sagalee koo na qabee baay'ee natti qorree xiqqoo na dabbaree jennaa viidiyoo kaat godheen jira. Kireemicha kana dhiyeessinitti himuu hin danda'u. Carraan kun akkasiin hin dabarre haala kanaatiin xumureetiin jira. Istiishwaaris ta'ee fooxaatiinis ta'ee waan isin tamachee waan isinitti toleeni dhumarratti rifeensa keessan ni gogsitu jechuudha. Bishaan isaa keessaa baay'ee bareeda. Akkuma isinin jedhe deebi'eetiin dhufa waa'ee kireemii kana wal qabsiise xumaree booda akka kanatti shaashitti bakkuma jirutti gadi deebisee jechuudha. Ganama yeroon ka'u kana fakkaata jechuudha. Baay'ee bareeda. Kun sargiin deemtanii bakka jirtanitti nagaa naa ta'an deebutti.